wantiin an achirraa hubadhe akkuma walitti jedhame waan miidiyaa kana dur hiriira bahaa turre hiriira baanee namni fiffigee dadhabaa biroo dhufu mala biroo dhawata hiriira baanee yeroo baay'ee warra miidiyaa addunyaa kana yaamachaa turre jechuu yaamannee koottaati rabbii jedhaati biyyi keenyatti namni nurraa dhumate waan sabi keenya keessa jiru kana addunyatti nuu himaa jennee waamachaa turre. Hiriira guddaa tokko godhame bara 2007 Minnesotatti 10,000 people march for Oromia waan jedhamu tokko ture. Hiriira sanirratti Alfaasee fi Jawaarii fi warra kaan namoota Ahmad Yaasin fa'aan sirriitti beeku. Anaatu akka koreessan anaa dura taa'aa ture. Hirribaas dhabnee gaafsan yeroo rifeensa kanaas rifeensi sammani kutte gaafas rifeensa guutuu qaba. Yeroo ofirraa jiruu dhabee afroon hammana gahaa ture jechuudha. So wanni san kaaseef maalidha? Hiriirri sun osoo hin gahin torbaan tokkoo fi xalayaa iimeeliin barreessuun telefoona bilbiluudhaan faaksii gochuudhaan miidiyaa Minnesota isteeta Minnesota keessa jiru miidiyaa hunda isaaniitti qunnamnee jechuudha. Yoo xiqqaate nami gaafas bahee gurbaa keenyaa tokko akka barreessetti nama 5,000 bahee jedhe barreesse. Nama 5,000 bahee jechuudha hiriira sanirratti. Miidiyaa warra keenyaa tokko qofaan dhufe jechuudha hojii sana goone booda. Achi booda wanni ani arge yoo abbaan iyyate malee ollaan akka namaan birmanne ammoo waan ofii gochuu dandeenyu maaliif teennee nama eemnaa waan jedhu sanirraa kaaneeti websaayitii Opride jedhamu kana bannee amata dheeraadhaaf achirratti jibbata gochaa turre jechuudha. Sadammoo hojii san keessaa wanni nan baradhe irra caalaan ka dubbiin Aljazeeraatun daranuu ifa goote walga'iin nu waamnullee Oromomaan dhufa nama biroo ittiin finnu sirbas Oromomaaf sirban cidhallee Oromomaaf godhan ambakaani as fiduu hin dandeenye fira horachuun nurra jira. Yeroo baay'ee fira qabsoo horachuu waan jedhamu tokko hinaasama karaa siyaasaadha. Fira qabsoo qofa osoo hin taane fira Oromoo horachuun nurra jira jechuudha. Qabsoon akkuma jirtutti ta'ee Oromoof fira horachuu san jechuun maalidha? Aadaa Oromoo nama barsiisuu, Oromoon nama gaarii akka ta'e waan Oromoon dur dhabe kan deebisanii nama biroo barsiisuu irratti namoota biroo ofitti harkisuun nurra jira. Sanoonni kaasuuf maali? Yeroo ani Kolombiyaa barachaa turetti an maqaa adda addaa qaba akkuma asirraa reefuu dhagahuun keessan hin oolle warri kaan Mammada Damoodhaan jedhaa kaan Damee Ormaanaan jedhaa warri Kolombiyaa immoo maal naan jechaa turanii Mr. O'Pride naan jechaa turanii jechuudha. Wanniin ani laayibraarii keessattis kilaasii keessatti waanuma Oromoo tanaa fi waan weebsaayitii sanii wannan haasa'uuf san immoo wanni haasa'uuf of dhaaduuf osoo hin taane gara tokko warri ani waliin baradhu CNN irraa bahanii New York Times irraa bahanii maal irraa bahanii dhufan. Ansan dura aarimaan onnadhee matti seene malee waan joornaalizimii kanan baranne. Hojiin an joornaalizimii san dura hojjedhe takka Ahmad Yaasin wajjin Oromoo TV irraa hojjechuudha. Talammata ammoo Opride irratti waa barreessuudha. Muuxannoo namni ogguu kilaasii keessa seene muuxannoo irraa haasa'a. So waan sanirraa ka'ee fast forward baatii Juunii amma dabre kana keessa guyyaa tokko osoo maan arrafu ijoollee gaafas Mr. O'Pride naan jechaatii turan santu natti bilbilee jechuudha. Natti bilbilee yaa abboo har'aa waan Afrikaa irratti qophii tokko gochuuf deemanii ka'ii waan Oromoo itti himii naan jedhanii jechuudha. So wanniin kana isinitti himuuf maalidha? Seenaatii isinitti himuuf osoo hin taane fira Oromoodhaa horachuu jechuun waan akkasiiti. Osoo micayyoon sun gaafas natti bilbiluu baatte har'aas hin jiru walga'iin kun hin ta'u. Maaliif har'afaa ture yeroo isiin natti bilbiltu.